kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenyi bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun qophii addaati. Qophiin addaa keenyarraa kabaja guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee kan irratti mari'annudha. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hunduu baga guyyaa gootota Oromootiin isin ga'e jenna. Egaan qophii addaa guyyaa har'aa kabaja guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee goota Oromoon qabu kan lubbuutiin amma jiran qabadanii yaaddeera. Isaanis obbo Dhaqqaboo Waariyoo jedhamu. Egaan dhimma haala qabsoo Oromoon keessa dabarsee fi akkasumas immoo guyyaan gootota Oromoo kabajni gootota Oromoof taasifamu maaliif barbaachisee maaliif kabajamaa jira akkasumas immoo faayidaa fi akkasumas maal akka ta'e bal'inaan akka nu ibsaniif har'a keessummaa godhannee affeerranneerra. Jalqaba egaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo baga guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebla 15 kabajamuun isin ga'e jedha. Itti aansee guyyaan gootota Oromoo eebla 15 kabajamu kuni maaliif kabajama maalirraa ka'eetu kan jedhu mee itti haasa'e. Galatoomi. Guyyaan gootota Oromoo haga dhaabdi kun saayinsii addunyaa qabsoo biyya lafaatiin wal qabate guyyaan gootota akka yaadatamu gaafas godhame. Gootonni ammoo achiin dura iyyuu du'aati dhufanii guyyaa addaa kanaan ganiiru. Yoo fudhatte naannoo Oromiyaa kana keessa guyyaa duraatiif lixa Oromiyaa gaafa 1876 qabanii seenan gootummaa isaattu Abishee Garbaa nyaate. Uduwwaan jedhaniin ishi jedhee fudhate. Waa bisaan abbaa isinitti hin ceewu meeshaa waraanaa isinii kenna namichuma kana qaba anaa fidaa gaafa jedhu gootummaa isaattu harka isaa isa nyaachise. Guyyaa gootaati guyyaa yaadatamu. Gaafa azuuleen irratti 12,000 dhumate. Daargeen waraana addaatti fidee meeshaa Firaansiin irraa galchee Minilik nama 12,000 gaafa bisaan azuulee irratti gaafa namni 12,000 dhume. Guyyaa goototaati. Fulbaanni guyyaa ja'a. Guyyaa san isa fixanii sirna Dargii keessallee sirna Haile Sillaasee keessallee guyyaa maskaramii jahaa san guyyaa namni 12,000 azuulee irratti dhumate. Guyyaa diliinu itti arganne guyyaa mootee itti arganne jedhanii kabajataa turan. Du'a santu deebee nu dhaqqabe. 86 haala san dalaganii gaafa aanoleen irratti kaan harma muranii kaan kolaasanii uduu jiru nama gaafa fixan. Gishaa bushee gaafa qawween kennaan amaarri nuu kennu tun fayyaan kennine mee jedhee guraadee hidhatee ba'e. Uduu sirbaa harkadhaa hennaa harma muran akka inni hin oone goobanni goosisu uduu daargeen akkas goosisu namicha ajajaa waraanaa tan morma irraa muree jimlaa akka inni dhaabatu lafatti dachaasan uummata gaafasan. Awwaal isaanii aaloleen adhallee ka jiru. Guyyaa goototaati. Guyyaa goototaa kanatu as dhufee eebla 15 kana dhale. Guyyaa san gaafa jaallawu haqaaf tokkummaan ilmaan Oromoo gaafas ijaaramte. Kaaba moo kibbaa warri baatanii warri amantaa qabdan garagaratti jijjiirama gaafa jedhaniin 12,000 shiniggaa lafa jedhutti qabanii nama 11 uduu deeman tokkocha deemsisee achi fide hambisanii nama 10 san gaafa billaa tokkoon gorra'anii fixan. Jechi dagatamuun qabne. Kaaba himachuuf hin baanenu, lixaaf hin baanenu, amantaaf hin baanenu, Oromoo takkitti manaa baane billama tokkocha kanaan nu gorraa jedhanii sakattanii qaama isaanii keessaa waan isaan qaban guuranii harkaan lafa dachaatanii billaa tokkochaan qalanii fixan. Billoomni abboomaa qada sun haa qalbu jedhee magartaan gachiise. Guyyaa goototaati. Duuti rasaasaan du'an du'aa miti. Duuti namni qubanu qabu kun du'aa miti. Du'a uduu argan billaa dhiigni billaa irra uduu jiru harka duuba deebisanii hidhanii gachiibsanii gorraanii fixan. Duuti tun eessaa dhufte addi bilisummaa Oromoo ijaarsa nama tokkootiin hawwii nama tokkootiin ka dhufe miti.
diddaa gabrummaa itti jalaa ba'uuf gootoowwan dhiiga gootoowwaniiti ijaaree asiin baase. Dhiiga daa'immaniititu ijaaree asiin baase. Dhiiga hayyootaatitu ijaaree asiin baase. Du'a Baaroo Tumsaa fudhadhu. Baaroo Tumsaa waliin nama lama bakka takkatti qalaman. Badhoo Dachaas. Haqa tanaan alatti jiraachuun kenna faayidaan qabu jedhanii. Maqaa biraatti kennan du'a isaanii. Warra adda barcumaa hawwu kanatu, warra adda bobaa alagaa aseenee makiin an deemuu hawwu kanatu, warra kana fakkaatutu Baaroo Tumsaa nyaate. Seenaa dhokate. Badhoo Dachaas Baaroo Tumsaa gola eenyu ijaara eenyu itti gala jedhee kan nyaate nu. Du'an dagatamne. Du'a seenaa qabdu. Keessumatti waan adda godhu. Gootoowwan haqaaf du'an. Guddinaa Tumsaa Karrayyuunii Fartimmaa Wallolaa lafeen uummata kanaa tokkummaan saba kanaa haa ijaaramtu jedhee timirti beetii Karrayyuu fidee gaafa gaditti banu. Dargitti dhiyeessee kana yaada ijaarsa inni ofirraa qabu kana keessatti argee dargiin isa qabee hidhe. Qabee hidhee beeti kiristaaniin ardii tanaa hundi isa beetti juure sinereedhee mangistuutti ergan. Haala gootummaan qabdu, haala onneen dhugaan guutamte qabdu ibsuudhaaf. Dhufanii mana hidhaatii nuu baasi fudhannee biyyaa baanaa jedhan juure sinereedhee mangistuun tolaa. Dhaqanii gaafatan Guddinaa Tumsaa. Hin baataa fudhannee siin deemna koottuu jedhanii. Hin gaafate gaafii. Namoonni na waliin jiran, namoonni haqatana qabataniif beeti kiristaanonni an ijaaree barsiisaa ture sun na waliin deemti moo isiin asitti hafte jedhan. Isiin hin deemtuu jedhan. Anillee hin deemu lixaa jedhan. Waan biraattu si eeggataa jedhe haa dhuftuu jedhan. Adoolessa 28 bara 70 nyaatame. Qalan. Goota jechuun akkana. Na baasaa jennee adda nu shamizii barruu argine albaatiin garaan jiga. Hin ba'u. Ummanni an ijaare kun na waliin baamu hin ba'u. Isaani nama asii ergee Jaarmanitti qubeetan ka jalqabsiisee barsiisaa ture. Hin baamu hin ba'u. Ani yoo ba'e ummanni kun hin ba'a jennaan hin ba'u jedhe. Nu akka jechuu dhiisi. Ebalutti rageessi atin baataa jedhan hin baana. Gootonni guyyaan gootota wanti gootota faarsaniif wanti guyyaa kana yaadannuuf gootota akkasitti nu dhalataa allee jira. Kanaaf guyyaan goototaa yoomiyyuu dagatamu isaan jennee ilaaluu qabna. Asirratti obbo Daqqaboo namoonni tokko immoo guyyaan goototaa kabajni guyyaa goototaa kanaa hin barbaachisu kan jedhan immoo jiru. Gartuun tokko maaliif jennaan amma kana booda warra du'aniif goota jenneetu kabajna malee darbaniiru kan jedhan jiru. San akkamitti ilaaltu? Isa namni waan bu'aa mataa ofii yaadu wanti afaa isaaniitiin baanan jiru. Anaanuu jedhaniiru. Ennaa baay'ee nama du'e faarsitaa naan jedhan. Goonni maaf du'e Ahmad Bunaa, Baaroo Tumsaa, Badhoo Dachaas, Saanyaa Argoo Baayinerii asitti hojjechiise qarshii 17,000 namarraa kadhadhe keellaa Shaashamannee irratti. Maaliif baasiin haganaa bee namni akkanaa hojjetamaa jedhan. Isaan ka yaadan ka biraati. Waan wayii isuma kitaabni jedhu sitti hima. Namni garaa buluuf sareen namni kaawwan qabni haga tokko jedha. Gara deemuun qabu waanumatti fakkaate dubbata namni garaa buluu namni kaawwan qabni namni haqa of keessaa hin qabne. Fakkeen yoo fudhatte kitaaba Azaak Nuteen itti lammaffaa laali. Kinni isaaftiis wal bira kaa'ee ilaala. Kinniifni hennaa gaagura galu maal ijuuf akka galu beeka. Gaaguraa gizee bahus bakka dhaqu beeka. Maaliif akka dalagaa jiru beeka. Gaagura 10 bakka takka keettee afaan gaagura sanii walitti deebiftee kinniifni tokko dogoggoree gaagura abbaa biraan seenu. Gaagura ofii keessaa ba'ee dhaqaa dalagaa irra jira. Kaawoo qaba. Bakka abaaboon jirtuun dhaqaa bisaanin fudhadhaa gaagura deebaa jedhee ba'a. Tiisimni akkas hin jedhu. Laguun hin jiru warra waa'ee garaa yaadu irratti. Ani Oromoodha waa'ee Oromummaa tiyyaa irratti wanti ana qaanessu hin jiru wanta fedhe jira jechuu danda'a. Oromummaa beekuun haqa beekuudha. Nama haqa beekutu Rabbi isa uume beeka.
namni waan itti amanu hin qabne jedha Mandeellaa keessatti namni waan itti amanu hin qabneef namni jaalala hin qabne abbaa mooteen ta'uu jedha gara dhaqee deeba jedhu hin qabu jedha kaawoo yoo qabaatte asii kaatee miilaan Shaashamannee dhatta kaawoo qabaatte asii baatee gara feete dhatta kaawoo qabdaa kaawoo ta'e bakka hin ga'uuf yoo kaawoo hin qabne asitti illee haasoftee yoo daabboo ka argattu ta'e dhattee isa waliin haasa'u daandii haqaa irra hin deemta'u ta'e abbaa qabda obboleessa qabda gola qabda liqimsaaf deemta taanaan kunillee gola keeti kunillee abbaa keeti inni kalee waraabessa siin jedhaa tureefati waraabessa jettuun adda daabboo afaan si kaayennaan gola keeti namoonni waan adda addaa gootota yoo seenaa goototaan beekne maaltu garaa keessi gubbamee fakkeenya yoo fudhattani islaama hin agarta addunyaa kana irratti guyyaa keessatti harka 5 salaati guyyaa keessatti salaata tokkoof udu'a irkaana 5 guutii udu'adhu jedha dhiqata xaharfadhu jedha waggaa keessatti ji'a tokko soomi jedha salaata akkaataan itti salaattu bakka namni hedduu jiru deemii salaati jedha waajiba guddaa argatta duniyaan si geettu makkaa deemii jedha isa kana rihaa lafa jettutti kitaabni nabi Muhammadin makkaa keessatti irratti bu'e kana hiikee lafa kaa'e adda nabi Muhammad jiraateeti miti seenaa goototaa wanti faarsaniif kiristaan salootii haa godhannu jedhee maaf salootii godhata Yesuusin ijaan argeeti miti wanta Yesuusu je kana waan barateef islaamni nabi Muhammadin ijaan argeeti miti nabi Muhammad dabre seenaan isaan darbine kanaaf seenaa nabi Muhammad waan beeku islaam qiblaan garasii jedhee qiblaa alayhi salaata sooma ji'a ramadaana guyyaa 30 wanti soomuuf nabi Muhammadin dhaqee mari'ateeti miti seenaa nabi Muhammad dalage san beekeeti namoonni gootota seenaa haqaa kaasuun barbaanne hin dandeenye kaawon qaban namni islaamummaan afaan qabna waa'ee islaamummaan haasa'u kanaaf waan alaatii miti ani guddinaa tumsaa eessatti du'e Ahmad Bunaa eessatti du'e Ahmad Bunaa'een Baaroo Tumsaa'een Nadhii Gammadaa'een Guutamaa Awaaza'een Roobdaa obboleettii Guutamaa akkamitti duute Muhammad Roobalee abboomsaa gadi baasanii indatoo jaarsoo lubbuun jira bira deemeera kaateenaa harka isaa irraa hiikanii gadi baasanii qalanii ajjeesanii dhiibne qalanii mummuranii lafee harka isaa balbala kaanii luka isaa achi kaanii waraabessi nyaate seenaa gootowwan kanaa yoo hin beekne yoo yaadanne goonni akka itti du'e attamitti beekta namoonni akka jechuu danda'an waan barbaadan haasa'uu danda'an adda bilisummaa Oromoo jaanjureeraa ijji badeeraa adda bilisummaa Oromoo armaan boodan jiru jedhii jedhanii daabboo afaan kaanii akkas jedhanii kanaaf walumaa galatti seenaa dabre beekuun nama beeka jedhee an laalwatu poosterii asitti hojjechiise kana makiinaatti buuftee cabsite jarri harkumaan isa hiikee deebi'ee amma kabraa hojjechiiseera maal isinitti hin dhaga'amu suuraa Ahmad Bunaa suuraa Baaroo Tumsaa jechuun dhiiga kennaa hennaa isaan akkas loobammaa itti dhiiftan jennaan ammallee kanuma faarsitaa jedhan isaaf karaa tana jechuu isaatiin bu'aa argata anama dhaqee waajjira bulchiinsa kenna kana dhaqee abaa'oon namaa miti saree abaa'oon badii hujaa abaa'oon horii qalatee nama jalaa hatee nyaataa farsoo dhugee hisaaba kaffaluu didaa jedhe dabballee wayii sibsabaa keessa ta'ee waa'ee onagi kaasee hirnaa taasa'u yoo akka jedhe adda waa hin nyaadhaan kanaaf guyyaan goototaa haalaan kabajaa'uu qaba haalaan yaadachuu qabna fakkeenyi gaariin isa irratti ansiif lafa kaa'e islaamummaan bara waggaa hagamiin dura nabi Muhammad dalagee dabare ka akka addaatiitti ittiin hojjetamu waan seenaan nabi Muhammad barraa'ee lafa jiruuf geetaa Yesuus Kiristoos adaanyinoo yaadinanyaal ba Kiristoos daam dinyaallo jetti warri amantaa waan hin beekne kitaaba ta hin dubbisin Kiristoos naaf du'e an fayyeera warri jedhu warra kitaabaa hin beekne akka kiyyatti du'ii jedhe malee ansiif du'eera ati cadhiis farsoo dhugaa haraqee dhugaa kijibaa gandanamaa keessa deemin jenne daandiyan irra deemii jedhee barsiisee jennaan namoonni kiristaan ofiin jedhan
seenaa roobaa daadhiititu seenaa abishee garbaatitu akka onneen kiyya na gubatu na godha seenaa barataa kiyyaatitu akka onneen kiyya na gubatu na godha seenaa yoon beenne guyyaan goototaa yoo yaadatamne hin jirru amantaan kadeemuun seenaan deema kanaaf guyyaan goototaa haalaan kabajaa'uu qaba. Keessa jiruu fi dabarsallee hedduu beektu 1980 keessa tan oofishaalii yookaan immoo irra jireessaan eebila 15 kana isuma akkuma isin duranaa kaastan kan kabajamaatii ture egaa akka seenaan ibsuttis keessumaa mee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo bara sana waayillan qabsoo bakka tokkotti wareegaman sanaa fi haalli ammatti deemamaa jiru dhimma qabsoo Oromoo irratti akkasumas dhimma eenyummaa Oromoo irratti yeroo wal cinaa qabdanii ilaaltanii maal fakkaata adeemsi qabsootti gochaa turre fi jirru? Haalli hernaata maal fakkaata? Adda maal fakkaata? Akkuma magarsaa bariifa horan goobanni daaceellee horeera. Duwwaa miti nu gara lachittu. Qabsaa'onni keenyas dhiinni magarsaa barii addas deemaa jira. Dhiinni Ammad Bunaadhallee deemaa jira. Dhiinni baarootumsaallee horaa jira. Ijoolleen baarootumsaadha ka'aniifati hin beekin baay'eetu jira. Qabsoon teenya bakka sanitti dhaabattee hafteetti miti ka jedhaa jirru. Tana caalaa ariifachiisuuf babadhannee irra galata Rabbi kaleessa waan guddaa isinitti himuu danda'a. Haaji Ture Roobalee Haaji Roobalee ture abbaan guutamaa hawaasa maccaatu lama dhufan hinnaa koloneel Alamuu Qixxeessaa fa jiran hinnaa duraa maccaatu lamni ijaarama. Mee Haaji Ture isinii waaqa nuu kadhadhaa jedhaniin koloneel Alamuu fa madirakii irra jiranii namoonni guddaan jennaaniin Ammad Bunaafa ani waaqa maal isinii kadhadhaa miti ofii amma isin martuu kennumaa jedhe inni qara Oromoo jechuu arsima naannoo sanii seeka diinaan falmaa jiru isin martuu kennumaa amma adaa jedhe arrabbii kanaa ul maal isa kadhadha jedhe rabbuu udu'an hin kadhannee naa dhaga'e isin naa fuudheera jedheen gaafa koloneel Alamuu asii ka'ee isa faana deemee Itayya dhaqee guyyaa duraatiif walga'iin Itayyatti gaafa godhamu san isatu achi fide adaa isinuu kennaa jedhe namni kana fakkaatu adaa hin qabna ammallee jedhe waa ofirra kan seenaa kanaaf kaleessa isaan nama 10 wareegame adda guyyaatti nama 100 wareegamaa jira horree jirra takkallee shakkiin qabnu maaliif daandii tana maaliif gannee akka gumaan teenne daddamnee gumaa kenna maaf hin baafanne malee gumaan teenne duutee baddin jedhu haala gaarii irra jirra akka bara saniitiin wal biratti olaallee jennu adda baay'ee bira dabrinee deemnee jirra hormaata guddaa qabna ofirra ammallee horra maaliif yoo jette saayinsii uumamaati inni du'u inni gubatu inni hidhamu inni salphatu abbaa mootee taaburu. Fakkeenya fudhattee jettu Amboon, Baaleen, Wallaggaan, Arsii ka wal nu barsiise waa lama qofa. Tokko yuunivarsiitii 5 Oromiyaa keessa banameetu ijoollee ta'e nu argisiise wal nu barsiise. Lama Ma'akkalaawii mana hidhaa Ma'akkalaawii ani akka warri dirree Sheek Huseen muudutti muuda lafatan borullee isitu garaanu godhe uduu hidhamuu baanne uduu tumamuu baanne wala gareen teenan jirtu uduu magarsaa barii akka du'e namni hidhamu hin jiru uduu baaroo tumsaa akka du'e jiraate namni adda rukutamu hin jiru namni adda qabweetti jijjiiratan hin jiru uduu akka leenjisoo diigaa du'een gaafsan leenjisoo diigaa uduu du'e jiraate adda namni bakka leenjisoo diigaa nu hin jiru duutii isaanii nama nuu dhalte uduuduu baanne qabsoon hin jirtu uduuduu baanne bilisummaan hin jirtu waan adda nyaatuuf
Anamma waan guddaa dalaguu hin danda'a. Nyaachuutu barbaade. Mana bareeda ijaaradhee makiinaa bareedaan deemuutu barbaade. Kabiraa haafu gizee 2 gizee 3 waraqaa qayyi masqaliitiin ala akka ba'u godhamee hin ba'u jedhee wanna taa'uuf. Ijoollee kakachiisee itti na biraa yaa'anii dhixani. Umar Suleemaan fa'a. Hin baanuu isii jalqabne tana raawwatuudha. Jalqabuun salphaa jedha hayyuun. Waa jalqabuun salphaadha raawwachuutu dhibaa. Namni kanawu yoo waan biraa ofirraa qabaate waan namaa yoo ofirraa qabaate yakka yoo ofirratti beekte dhalachuu keetitti Oromoo ta'uu keetitti liqimsatu nu sobe malee dullaan biraa rasaasni biraa matarayyeesin biraa waan takka illee wanti nu godhe hin jirullee walullee nu godhu liqimsaa kennatu harka alaqaa jalatti nu galchaa jira. Liqimsaa kennatu ammallee borullee achitti nama qaban gizee tokko kuyyara kanatti halkan dhufaa marsan luuxanii dhufanii jaarti jira adda qabamu jaartiin jira jedhan yoo jaarta qabaniiran jedhan mana galuuf yoo jaartiin qabamne jedhan baduuf amma namni gaafa jala adda bilisummaa Oromoo waliin deemaa ture deebi'ee waajjirri gullalleetti nu baname. Namoonni gaafsa waliin an hojjetaa ture gaafa isaan Shaashamannetti na qaban akkasuma yaa'anii badan maqaa isaanii dha'uun barbaada. Karaa itti gorree waan argine fudhanna amti qabsoon. Guyyaa goototaa wanti yaadannuuf Ammad Bunaa wanti yaadannuuf Baaroo Tumsaa seenaa isaa hunda faana gadi bu'ee nadhii gammadaa bakka inni itti qabame haga mana hidhaa Ma'akalaa ibee jedhu ji'a 6 guutuu boosatti lafa jettu ka'ee ancaar gubbaa qorichaa dhaqee Baaroon attamitti du'e gaafa Baaroo geegessan Haaji Ganna ture adda lubbuun jira ka isaan geegesse gaangee 12 waliin gaangee mukatti hin deemee harki isaa hulee kana dhiigee jennaan booyee jaarse gaangee masakkaaruuf hin booyinii jedheen dhiiga kanaa miti lafeen xiyya gaara keessa hafti ta waliin taane tana dhossi ijoollee teessan barsiifadha jedhee biraa deema. Guyyaa seenaa goototaa akkasitti beekuun du'a sii salphisa. Guyyaa goototaa akkasitti beektee yoo hordofte hin beelofta. Guyyaa goototaa akkasitti beekte hin tuffatamta. Guyyaa goototaa akkasitti beekte ebaluu kiyya siin hin jedhan sin kabajjan. Gin ati kitaaba keessatti daandii dhiphoo irratti hennama hundaa of ilaalii jedha. Daandii dhiphoo irratti of ilaalii jedha. Daandiin dhiphoon ibidda ofirraa qabdi. Daandiin dhiphoon daandii dhugaati. Ammallee jaalawwan kufan kun uduu isaan du'uu baatanii adda bilisummaa Oromoo Minilikiin kadhannee nuun kennine. Haayile Sillaasee kadhannee nuun kennine. Baalabbaatota irraan fudhanne. Adda bilisummaa Oromoo dhiiga jaalawwaniitti nuu kenne. Dhiiga Baaroo Tumsaatti nuu kenne. Dhiiga Abishee Garbaatti nuu kenne. Qadiidaana gurgurtee jedhe harka ofii nyaate quba 5 ofirraa fixee isa taarikii keessaa sitti maa jira. Bara dukkanaa sani. Bara Oromoon hagam geettiin beenne. Bara miidiyaan hin jirre. Goda kokorfidee yoo adaal waraana duubatti kaadhuttee qadiidaa waan beetiif soorii galaa yoo setti fidde dibbeedhaan. Akka harka gal arge anatu uf nyaate quba ofii nyaatee fixe. Quba 5 ofirraa cire. Qamneerraa jedhanii ittiin galanniitii adaaliititti. Inni zamanaaዊን የጦር መሳሪያ በገጠሬው ገጀራ የጨፈጨፈ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ልጅ ማውለድ እንደውም ከሱ አይነት ነው የተበረደጠ ወላቱ እንብኔን ሰፈካታ ከማል ከጥፍነቱ ጅልነቱ የተኔ ብራዴ ቤት ይሄ ሰውን ይበላል ጀተ ማል ተከሰሰ ጎደናተን ኢብሳ ዱኛ የወጅራደኛ ዳዮ ገላክ የናሃተው ሃደቲ የናዳክ ጀዳ ማብዱ ጣና ወየሳን ሰብራን ደሱ የደማብዱ daa'imni waggaa bara 2006 yuunivarsiitii Adaamaa irratti haa eebbifamu jedhee anachi kaa'e. Gaafa siidaan olee eebbisan alaabaan tun dhokattu adda kana irratti fannifamee gubbaa ol ba'ee fannisee achumatti qabanii ajjeesan. Gammachiis dhaqqabaa. Gammachiis dhaabaa gaafa Xaahaa Abdii Hayyaaloomiin qabatee itti dhaqee
seenii chaarteratti seen karoora adda bilisummaa Oromootii kun seeraa seenii jedheen. An qawweetii lafa kaayeen seenu qawweentii gaafa andu'e qawweentii gaafa alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannifadhee abbaa gadaatitti kenna malee isinitti hin kennu jedhee akka sibsabaa godha seeneen du'e. Maaf du'e of hin beeku. Kanaaf guyyaan goototaa walumaa galatti waan baay'eetu jira. Hin jirtu qulqullannee deemnaa miti kasiin jedhaa jiru. Irra dha'uu qabna ammallee. Akka fakkeenyaatiif kiristinnaa fudhatte. Addunyaa tana barsiisee Kiristoos nama 12 selektii godhe. Nama 12 filatee biyya tana ifa taatanii deemaa barsiisaa jedhee barsiifate. Isa itti aanu isa inni ofitti aansu Yihuudatu fidee birrii 30 gurgure. Taaddasee Birruu gaafa dhukaasatti bananii beet mangistii keessaa haala Taaddaseen itti ba'e hin beeku. Taaddaseen namni namaa mirgi namaa haa eeggamu jedha. Oromummaa iyyuu hin beeku ture. Gaafa Akililuu Habtewaldi ለምን ቆየ ስንጠብቅ እኮ ነበር የተደ ቆየ ጀተን ባለ ፈርሲ ደቀ ዋይ መሰረተ ትምህርት በርሲስ አቱሬ ዋይ ሰኒፍ ቱሬ ጋፈ ዴራረ ወልገይ ጎደን ታደ ማስተማሩን አስተምር ጋሎችን ግን እቺን ፊደል አስተምሬ እንዳይገለብጡም ጋፈ ሲንጀት ገድበ እጆለት መከመት አደሰ ማኑ ፊት ትገለ harka kennachuu dinnaan dhukaasatti bananii poolisii nama lama ajjeese tubboo bisaaniitti bade miilli isaa ka bitaa cabe attam si goonaa jedhanii nama bira dhaqanii mana abbaa Jifaar Waaqoon fidaa jedhe nama amanu fidanii mana isaa kaanii gaaf kan Haile Sillaateen abboyee jennaan qarshii 8,000 gurgurate Taaddaseenis isa amanetu birrii 8,000 gurgure. Kiristoos illee nama inni amanutu Yihuudaan birrii 30 isa gurgure. Waanuma dur jiraati kana dalaguun. Mee keessumaa amma seenaa qabsoo Oromoo kana keessatti akkuma guyyaan gootota waa'ee goototaatu kabajama. Goototni kun dhuguma dungoo bilisummaa ta'anii yookaan dirqicha ta'anii har'a uummanni Oromoo bakka amma jiru kana geessiseera. Dhugaadha kana sirriitti nan hubadha. Gaheen dubartootaa qabsoo Oromoo kan darbanii fi ammaa keessatti maal fakkaata? Gaheen dubartootaa IQ'n isaanii beekumsi isaanii kutannoon isaanii kan dhiiraatiin dabalii jedha kitaaba keessatti. Haala aadaa qabnutu akkaataa isaan gadi banii dhiiraa olitti qabsoo tanan geggeessine aadaa qabnutu dhooge malee murannoon isaaniitiif kutannoon isaanii nuunuu walitti hin dhufu. Aarsaa guddaa kaffalaniiru. Atlee Muhammad du'a gizee lama itti faradanii asii baatee adda achi jirtu. Haaluma jiruma erga dhaladhe ana dhaqqabe maatiin kiyya ka dhiiraallee jira ka intalaallee jira. Haati ijoollee kanaallee jiru. Anaaf isaan tokkoo miti. Isaantu ana caala. Dubartoonni ijoollee lama diddaa gabrummaatiif gaafa Jamaal Guutamaa Awaaz qaban gadi baatee makiinaa tokko isin qiletti gadi marsisiiftee darbachuu yoo jammarte roobdaa obboleetti Guutamaa Awaaz qabanii fallisan. Aarsaan isaan kaffalaniiran kana Dr. Lalisee Roobaa hagama akkalaa hidhaa keessa uduu jiru bara 96 bakka isin itti awwaalamtanitti manii xoqqoomaa saniin dhaqee Nuuraa Alaagaa lafa jedhamtu bisaan Awaash irratti qabrii isii ijaarsisee biraa deebi'e hagama akkalaa hidhaa ba'e. Namni marti biraa dhumate harka laachuu didde bisaan Awaash shawarraa gara Arsiitti tennaa kuttee isin ceetee gama baatee jettu yoo isin qawwee ofii gadi buufattee jettu firrisanii dhaanii achitti kufte lafee isii bisaan san ededa sanitti gabareen dhagaa irra deebisee dhiisee waggaa hagamiin booda dheengadda gaafa mana hidhaati maakkalaa ibee jedhu dhaqee ijaare. Dubartoonni bakkeen dhidhinna itti qaban hin jirtu. Kanaaf dubartootaaf hasaasi maayyuu isin dubartitti tasaasan bakka san teettee si'eetti.
isin dhiirtee hasaabtee jettutu diidaba malee qaama gara ol'aanutti kenninaa malee dubartoonni haga asiiti. Mee amma keessumaa namoonni baay'een gaafa guyyaa gootota kana kabajan eebila 15 jechuudha. Eebilli 15 akka waan dhaabni tokko qofaatti kabajatu faatu ilaalama. Gariin ammoo lakki eebilli 15 akka Oromootti malee akka paartiittis kan hin kabajamne ta'uu yeroo hubatantu jira. Kan akkamitti ilaaltu? Duratti wanta kana maqaatii dha'ee jira. Namoonni fedhii kaayoo ofii mataa ofiitiin deeman daandiin isaanii badhu akka barbaadan jechuu danda'an. Waanuma guyyama kabajan kanaan beeku kacadhisirra jedhee haasa'a. Ati kanama du'ee dhiise anatti dhufanii waan naan jedhan beektaa manguddoonni baanii hingayaa duuteettaa amma hingaa rabbii keetii jedhii waan barbaadanuu siiftaa rabbii jedhii jedhu. Isaanitti rakkadheeru isaan hin beekan. Qadhinna kiyya, rakkinna kiyya, du'a finna kiyya, du'a maatii kiyya, dadhabbii goojjoo an keessa jiru kana laalaa odeessu. Maaliif kun waanuma addunaarra jiraate. Innillee waan fedhii ofii dubbataa jira. Guyyaa goototaa ka jedhan uduu seenaa ka beekanii gaafa magarsaa barii an kaabaaf hin baane kibbaaf hin baane billoomni abboomaa qalesan tokkochin haa qalu amantaaf nu manaan baane oromummaa takkitti baane ta'ee bira hin lubne chaappaan tokkummaa ta'e gaafas nu dhaamte. Isaan uduu beekanii hirnaa baay'ee baay'iluu sitti maa namni haraqee dhuguu jaalatu qorsooma haraqee sitti maa raammoo godhan nama ajjeeftii. Yoo haraqeen dhunni hirribni nan qabu jedhani. Namni jimaa nyaachuu jaalatu waa'ee jimaa baay'ee sitti hima. Nama jimaa jaalatu akka horii itti horsiiftu ati itti himte duniyaan jimaan hin deemne barakaan qabdu sin jedha. Fedhii ofiiti kan inni jedhu kun malee hundee seenaatiin bakkeen itti wal qabatan jiru. Waa'ee seenaa adda bilisummaa Oromoo kitaabaanis haga kitaaba na barbaachisuu qaba hin dubbisa. Jiruuti jaallee gaafa dhaladhe rabbiin galanna haa ga'u maqaa adda bilisummaa Oromoo gurra kiyya na seene. Uduu adda bilisummaa Oromoo hin jiraannee ta'e anadha hin jiru. Nama garaa furdifatee adda akka har'eetitti namni itti fe'atu ta'ee jiraadha. Eenyuun wanti gaafadhu hin jiru. Gaafa 2019 bosona gidaam ijoolleen seentee namni 7. Nugusee faantaa wallaggaa daninnatti isaa paaki filalaafi ka ture. Nama hiikamaa sadii jedhu hiikamaa sadii namni dhadhallee naqamte jiru lubbuun ka jiru gaafsan bulchiinsa aanaa tokko ka ture. Dhaamsi nugusee faantaa irraa dhaqqabee bosona kana keessa wombadeen seenteetti jedhanii. Taaddasee Shorroo obboleessi isaa Zakkaariyaas obboleessi isaa achi keessa jira. Mana haadhaa dhaqaa xurashoo fudhatan nama 7 isaan. Informationiin akkasii jira jedhanii gaafa nugusee faantaa baajata qabatee fidee hiikaa maasaa dhiisitti kennu. Hiikaa maasaa dhiibu adhallee lubbuun jira. Naqamteen akka inni lubbuun jiru beeka. Maallaqa nugusee faantaa irraa fuudhee re'ee bitanii qalanii hin dhufinaanutu isinii fidaa jedhanii nyaachisii jedheen nugusee faantaa. Hiikaa maasaa diillee Zakkaariyaa Shorroo akka achi keessa jira. Jara kana waan akkasiitti kenni mana keessan dhufu abaaranii jedheen. Obboleessi kiyya achi keessa jira. Dandeettu baafadhu yoo ta'an ammoo of filadhu jedheen. Fidee summii nyaachise. Bara 70 adoolessa keessa. Hayyu dureen adda waggaa 21 jaarsi tokkochi irra taa'ee qabsooteen awwaalee burjaajessee jedhanii odeessan kun faana harreen baate tana hin amanu jedhee diqqoo nyaatee achi siqee kufe. Bisaan ofirraa fuudhee biyyeen kuree dhuge haga akka kufe of arge. Yoo achi deebi'u namni 7 hin jiru. Awwaala marsanii eegaaranii isa qabanii biraa kaasanii akka reeffi sun achiin kaane godhanii waraabessiniif allaattiin foon ijoollee sanii nyaatellee dhumate achitti.
Kun seenaa kaleessaati asirraatiin sabaa jechuun eengatta. Mana hidhaa ture hangaafsan. Isa kanatu obboleessa isaa laali. Hamaadhaa jettee hamaan kun hama jettee waa abdii kutatte hamaan kun mataa gubbaa si ba'a. Abdii irraan kutan. Obboleessa ofii nyaachisee innillee namni. Hiikaa maasaatii hin jirti. Yanna qabteen gizee wayii namitti makan ijaan argaa jedhee dhaqe. Ijoolleen ani itti beellamadheeru kabbadee waaqa ofaan jalaa batanii utuun argine biraa deebi'e. Lubbuma akka inni lubbuun jiru laalu. Haga jaarsi kun achi ba'ee hayyu dureen achi ba'ee mana yaalaa fidanii mana yaalaatti ba'ee shaambutti hidhamee haa du'uu jedhan firdi beetiin akka hin duune warra maammaa gubbaa taa'uun dhaa ajjeesaa jedhanii. Hurbaati kennanii fi yoo isaan haati biraa achi deebitu yoo inni gadi bu'u rasaa isaan achi kuffisan. Haati isaa gaafsan dhibamtee dheengadda duute barreen gaddaa. Isa kana yoo beekte duuti salphoo ta'uu agarta. Isa kana hin beektu yoo ta'e anamma ijoolleen qabeenya qabu jiru naannoo. Uduu isaa waliin deemeetii dhaqqaboo maaniin agartu adda bifa biraa irra na argita. Na gaafataniiranis maaliif hin hojjenne maaliif akkas hin taane maaliif makiinaan qabaanne maaliif mana fooqeen ijaarrema. Kuni waanuma jiraate birrii 8,000 fudhattee abbaa Jifaar Waaqa wadha wayii lubbuun jirti. Gaaf Taaddasee Birruu si alachuu Oromootti gurgure. Gaafa Ammar Bunaa ciroo baasee mana Koloneel Haayiluu Raggaasaa geesse walii galanii mari'atanii hin deemne malee tun jijjiiramni tun mukukkula ka jedhu waraqata natti kennanii Adventistii waraqaa san facaasaa ture waliin qabamee soolitti hidhamee jira. Gaafa san nama isaa waliin waadaa seenee taa'etu mangistuu bira dhaqee Jeneraaluu ahunim lishaffitnoo jedhanii moogariin irratti nama 70 waliin fixan. Jagaamaa keelloo ka adda faarfamu keessa ajjeesise. Gaaf dura abbaa Jifaar Waaqootti gurgure. Lammaffaa Jagaamaa keellootti gurgure. Achirraa kaanee asiin baaneedha. Xaahaa Abdii itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo ture. Leencoo Baatii isa ture. Adda eessa jiran. Daandii dhugaa irratti uduu irreen teenne tun tafaffacaate ulee takkatti deebite du'a daa'imman teennaata addaa hin dhidhibne. Guyyaa goototaa kana irratti hundoofneeti. Guyyaa goototaati guyyaan ijoolleen sun dhumte Hamleen 22 gaafa bara 1970 gidaamiin keessatti dhumatte guyyaa gootonni dhuman. Du'a isaan nu barsiisan, du'a isaan nu dhaalchisan, bilisummaa isaan nu hawwan tana kakannee gadi baanee kaanee dhiiga ijoollee sanii rumicha waliin nyaanneeti adda dhaabadda bilisummaa Oromoo ka dhiigaa jiru. Dhiiga isaanii nyaanneeti. Bineensi nyaatee du'e ijoollee sanii. Muhammad Gadaa qaallu ka Jeneraal Waaqoon qabwee achi dhosseeraa fuudhi waadaa tana sitti kenne jedhe gaafa qabanii soddaa itti erganiif qabanii goobbaan fidanii goobbatti ajjeese Hayilasillaaseen. Daa'ima tokko achi dhalfatee irraa du'e. Nadhii gammadaa lafee isaa nyaataa jirra. Ijoollee gidaamitti dhumte san guyyaan sun yoomi. Baaroo Tumsaal Biilaa Boojjii bakka inni itti dhalate dhaqeera naannoo isaa. Wallaggaan Biilaa Boojjii Dongoroon keessa ba'ee dhaqeera. Naannuma kamitti dhalate. Achitti dhalatee ka inni keessatti kufe as. Guyyaan sun nama Innazimi koo marfee masxaatti chilaallu jedhee namni guyyaa duraatiif faarmaasiin akka biyya Oromiyaa keessatti banamu namni godhe Baaroo Tumsaati. Dalagaa isaa waliin. Sammuu san qabatee hinnaanni biyyaa seenu. Sammuu kamiin isa dagadha. Tole fayyaa ta'a mee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Guyyaa goototaa kana dhalootatti aanuu dabarsuuf akka manguddoo tokkotti dhalootaaf maal dhaamtu? Dhaloonni armaan booda galata Rabbi dhaloonni daandii qabsoo tanaan alatti dhalatu hin jiraatu. Qabsootti dhalataa qabsoon guddata. Maaliif haati isaa du'aa jirti, abbaa isaa du'aa jira, obboleessi isaa du'aa jira.
dhaamsatana dhalti adhoobbeettu dhaamsatana dhala dhufuuf akka dabarsitu isaaniif dhaama. Guyyaa goototaa fakkeenni gaariin guyyaa goototaa dhala Oromoo hundaaf dhala durana dhuftuuf tajirtuuf illee dabarsu. Seenaan islaamummaa yoo fuutee jette seenaan kamiyyuu seenatu abbaa seenaa saniis godha malee yoo seenaan been wanta ati godhuu dandeettu hin jiru. Kanaaf guyyaan goototaa dagatamuu qabu. Du'a isaan nuuf fidan gaafsan guyyaa san jennee qabannee jirra. Adda guyyaan martuu guyyaa goototaati nuuf dagatamuu qaban. Baaroon eessatti kufe? Roobaa Daadhii eessatti kufe? Haaji Abdullaahii Ganamoo eessatti kufe? Muhammad Gadaa Qaalluu eessatti kufe? Jagaamaa Badhaan eessatti kufe? Gammachiis Dhaqqabaa eessatti kufe? Maadhiif kufe? Abdataa Olaansaa eessatti kufe? Adda mana manatti kufaa jira. Adda dheengadda kuyyaratti gaafa man hidhaa jiru balbala kiyyatti ajjeesanii reeffisaa lafa oole mucaa barsiisaa. Maaliif kufe dhiinni isaanii guyya guyyaan nu haaromsaa jira. Dhiinni isaanii ka jigaa jiru nu haaromsaa jira. Mangistiin kun nu ijaaraa jira. Ofin dagatinii hin rafin yoo rafte kanatu si eeggataa jedhaa jira mangistiin kun. Kanaaf dhalti jirtu guyyaa goototaa seenaa goototaa baradhu akka isaan itti kufan baradhu. Yoo isaan baratte seenaa isaanii baratta. Viidiyoo waraabamee jira gaafa nama hagamii qabatee Adam Goobanaadha lubbuun jira. Baarootumsaa waliin gaafa siin kutanii baani. Eessaan baani? Nadhii Gammadaa attamitti qabame? Eenyutu qabe? Eessatti hidhame? Adda eessa jira? Seenaa kana yoo qoratte dhala keetii dabarsita. Yoo seenaa kana beenne duuti salpha. Mee guddaa galatoomaa dhumarratti sagantaa keenya gara goola buutti deemnaa. Egaa sababa kabaja guyyaa gootota Oromoo wal qabatee isinis namoota jaallattaniif ergaa baga geessanii asumaan dabarsuu dandeessu. Kanaaf ergaa baga geessanii jechuu kan barbaadda yoo jiraate asumaan dhaamsa keenya dabarsa. Ergaan isuma amma dhaamaa jiru kana wanti hin beekne garaa nama nyaatu Oromoon martuu jaallawwan kufan qabadhaa. Hennaa waa'ee bu'aa foonii bu'aa mataa kennaatiif illee deemnee bobaa nama biraa gallee foon kenna nyaachuuf deemnu lafee kufte guyyaa isaan kufan eessatti akka kufan dhiiga isaanii ka gaafsan jige dhiiga isaanii ka adda jigaaru nu martuu haa qabannu fuulduraaf illee dhala dhufuuf haa dabarsinu kanuma isiniif dhaama. Ayyee tola ulfaadhaa nuti sirra deebinee baga guyyaa gootota Oromoo eebila 15 isin ga'e jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa guyyaa kabaja guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kabajamu ilaalchisee kan mari'achaa turre kan maangolamna. Qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Anbaayiluu Nachooti. Gama ogummaa kaameraan ammoo Geetuu Alamaayyoo ture. Qophiileen ONN itti fufuu turtii gaarii isiniin jenna.